lola dabre ka gaafa jalqaba addunyaan gargaartee Itoophiyaa rakkaastee mootummaan hadhaa kun guyyaa 15 Maqalee galche. Ka waraana hin qabne, ka gadhaa teknoolojii harkaa hin qabne, ka ummata harkaa hin qabne. Sigalee ka barcumaarra gadi hin taa'in duulli gaafa siranaa godhuuf jaala kiyya qaali jaalmantii baga nagaan jiraatte jaala kiyya akkam. Leenca namaa baga rabbii injifanni asiin baane ka irra aanni leenca kiyya jaala kiyya qaali. Abbaa dhugaa abbaa qabsoo tanaa. Soo kanaaf lolli sun ni yaadattanii bakka takka gahuu dadhabamee osoo meeshaa lolaa harkaa hin qabne raayyaa biyyaa Itoophiyaa humna 250 oli kaaga funyaanii hidhateef addunyaan Ameerikaa irraa kaatee gargaartu bultii 15 gartee Maqalee bira dabarsitee qilee galchaa turte raayyaa biyyaa jechuudha. Ka ammaa kana ammoo ka Ijipti keessartu, ka Shaabiyaan keessartu, ka Shanee Faannootti olii galte qophii yeroo dheeraa godhame, ka Jawaarfaatii distii asii gartee biyya jala tuqaafii turan. Humni silaa jiru wali gurmaahee dhufe sa'a 23 keessatti daaraa ta'e. Daaraa. Inumaa lola kana maal jedhan beektu? Inumaa waan jetti jarri dheengadda isin himee jira. Balaa dubbuutee bakka irraa dubbuutee wallaalle jedhan. Balama dubbuutee bakka irraa buute taankii gubatuuf zuu keenya gubatu waraana keenya dhumatu malee eessaa dhufe jalqaba si jamma lala dubbi maal olumaa. Harka namatti kennan dhabnee jedhan harka eenyu kennanna eeka fagoo jira meeshaan isaan madaafni isaan dhaniin kiiloomeetira 50 irratti malaal biyyaati guyyaa takka deemee waraana ol dhufuu hin dandeenye jechuudha. San qofaan humni booji'ameef ka dhumateef ka madaa'e ka baqatee hattaa Suudaan keessa galee madoo gale namni fayyaan deebiin jiru. Magaalaa keessa leenjanii waa hunda godhan gadhiisanii keessa bayan meeshaa isaan istooran. Hagan quba qabu makiinaa fi agurdaa dheeraa kanas 31tu bahe. Sigalee humni warri qabame meeshaa isaan istooran magaalaa san deebi'anii qabachuudhaaf wareegama meeqa kafalee daaraa taatee itti dhumattee dadhabdee bes amma harkaa baasuu hin dandeenyu jedhanii tan jechuudha. Isinii galaami maal jechuu isinii kaa'i tokko bilisoomnemi lamma ta'u Itoophiyaa ammaa achi namni waa godhu yoo rabbi taate malee. Singale tarabbi rab waan akka ilma namatti qoqa baadha waa isinii hima lola gaafa dabree akka mootummaa abichuun biyya qabate addunyaan lolee qoqa baadha sadarkaa saatalaayitiin gargaaraan gahe wayyaani qoqa baadha ni injifate mootummaan kun dhugaa harkaa qabaaf qoqa baadha namni biyya bulchu nama dandeettii hunda rabbiin kenneef harkaa qabu waan godhu beeka yerootti godhu beeka akkatti godhu beeka hantuu miti. Rabbi ni tumsaafi nama adila nama haqaa rabbiin abba amantii feete qabaadhu saba feeterra rabbiin san hin laalu adila rabbiin nama gaarii nama haqa dalagu nama amaanaa itti kennan tiksu rabbi tumsaafi tokko kanaaf injifate namni kun sanii gadittoo dandeettii qaba oluma ka'ee fiigeen dhufne yangoo qabadha jedhee hangomoo Oromoonni akkas taatellee jedheen dhufne nama quuqama sabaa qabuu fi qaamni isaa madaatii fi sammuun isaa turchii taatee fi yeroo dhalatu gabrummaa keessa dhalatee guddatee fi diina gabroonfataan biraa ammallee itti dhufee achi keessa guddate. Gurgurachuu hin danda'u saba dhugaa ganuu hin danda'u. Lola hadhaa sharariina ta'e sa'a 23 keessatti mana galchan sa'a 23tti. Ripheeloo qofa tapha seetan ripheeloo jechuun sa'a 23 miti ji'a jaatti waggaa tokkotti qulqulleessuun dhabamsiiftee mooraa inni qophii itti qabu keessaa baasuun naat easy ni beekoo ripheeloo laadha jechuudha. Jaalbantiin faa jaalmurtu guutuu faas keessa jaalmurtu guutuu baganaa waalaikum salaatullahi barakaatu ni beekan hedduun keessan ni beektan. Kanaafuu dhiifama wanni isin jechuu barbaade maali wanni kana mara isin dhaqeef. Oromoon hadha bakka kalee sobanii sabboontonni nu dura dhufanii qabsoo yoo taate nu jaalan qabsaa hin jiru jaran nama dha lubbuun jiru keessa. Wanni nun ta'in hin jiru maqaa saba kana hadha duuba jirra nu laal waan nurra dalagallaan nu hadha dhageettiin qabnu namni nu dhaga'u duriyyee nurra ijaanii arrabsitti. Namoonni dhageettii qaban namoota kalee melala warrootuma sooshaal miidiyaa kan irratti hadha dhageettii qabu laal gadirraa gubbatti. Namoota namni yoo inni waa ta'e dubbatu maqaan keenya dhaamu bara maqaa maanu dhayinaa miti. Isin maqaan dhawu irra duunee dhabamu wayya. Isin galee beekomtii isin irraa argachuu irra du'ee dhabamu na wayyan. Hattuu irraa beekomtii dhaba argachuu irra jechuudha.
namoonni beekomtiin dhageettiin yoo waa inni barreesse yoo inni waa dubbate dhagamu namoota diina Oromoo ta'aniif diina waliin dalagan jechuudha. Ifa mana godha maqaa namaa illee yeroo garii maaliif waan nama dubbatu ni dubbadda. Shari'aan akkasii yoo naallee hamatuun abbaarra dubbatan abbatti miti abbaan haa mormatu. Namootuma hadha kalee mootummaa kanaa morman hadha mootummaa kanas deeban hedduu isaa laal. Oromoodhaa isaan no maqaa isinii dha'u hedduu isaaniiti. Yaa Bashiir amma qabsaa Oromooti. Oromoo dhiigaan miti garuu Oromoo qabsaa'uu hin danda'a een danda'a. Isinii galaami na hubattan akka gaariitti fakkii isinii kaasee bara hedduu nama isin tuqa hedduu Leencoo Lataa Daawud Ibsaa Dheengadda Jawaar Mahaammadiif Kadiir Martuu hagam ol godhan hagamoonni sun ka'ee deemu nurra qabsaa'otaa baroon sun ni namu nu'uu laala nu'uu lubbuu teenna baafnee kennine sabaaf lubbuu tajjiirraa hin qabne qalama lafa kennee dabtara lafa kennee qawwee fuune nam tokko nuun dhagawan. Kana waan dubbadhuu dhugaa fi bara nama aktiivistii magaalaa keessa qabsaa'eef nama qawwee fuudhee sabaaf gaara seene kamtu caala ka gaara seene walitti hin dhufu nama waggaa 10 magaalaa keessa qabsaa'eef nama guyyaa takka sabaa gabbahee lubbuu fi kenneessa caala. Biyyoota addunyaa Ameerikaa maal kana keessa yoo isin ilaaltan namni guyyaa takka faatikii raayyaa uffata waraanaa uffate kabajaa namni isa caalaa qabu hin jiru. Lubbuu kenne lubbuu jiruu namaa keessaa ba'e sabaaf. Isinii galaami hagga fedhe osoo dalage abbaan fedhe hagga fedhe wanna fedhe nama biyyaaf jecha lubbuu ufii kennetti abbaan fedhe wareegama fedhe haa kafalu walitti hin dhufu. Maaliif kun firaasha irra ciisaa nyaataa dhugaa yoo tolte jalaa baqataa jiruu isaa geggeeffate jechuudha. Qabsoo godhe. Maaliif kana mara isin dhaqee amman bayitu? Abbichuun nama akka kenna sanitti qawwee fuudhee saba kanaaf qabsaa'e. Bakka dhagaye tana nugusa ta'a akkas ta'uu deemaa haadhan maali? Wariyaa loloota biyyattii san keessa ta'ee miti lola Burundi Rwanda irratti hirmaate muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed Ali. Hin taphatta. Bakki seen jiru namni kun. Maaliif? Kaayoo qaba. Kaayoo qabdu san lakki akkas ta'ee asiin dabee akkas godheetiin akkas godhaa mirki gootu. Cabsitee jiraattu. Jiraattu. Eka yoo jiraatte waan barbaaddu san goote yoo achiin baate yookaan saba keetiif biyya keetiif duutee biyyee taata. Biyya kanaaf achi keessa waan dalaguuf as keessa jiraadhee lola'aa diina kiyya. Maal jetti Oromoon haga sii dabartuu fi nama abbaa kee ajjeesoo liin nyaadhu jedhan akkas dalage muummichi ministeera Abiyyiin akkas dalagan. Haga jabaattuuf guddattuuf humna godhattuuf maal jedhan Oromoo jedha bara. Een waliin nyaadhu diina abbaa ilmi nama abbaa kee ajjeese jechuudha. Hin qottaaf laal ni boccaaf waa hunda gootaaf waliin dalayda. Abbaa kee ajjeese koo qabaadhu. Maaliif haa guddattuuf haga irree godhattu. Haga yoo qabdeellee hidhuu barbaaddee fi waraanuu barbaaddee fi akka feete ajjeesuu barbaadde humna godhattee haga nama san ajjeesuu dandeettu asumatti akkuma nama waan akka hin beekne ergamaa isaa taate miila dhixxee fi loon tiksitee fi lafa qottee fi ergamtee fi hayyummaaf jagnummaan kana caale hin jiru. Osoo diina keessa seenanii aabbichuun akkasitti wareegama kafalanii bakka tana dhufuu baatanii Oromoo salphinnuma silaa guyyamarraa osoo deemnu hedduun keenya gartee amantiillee saba keenyallee jijjiirannee gallaa jechuudha silaa. Agarree bara maaliif deemtee wanni waggaa 60 geenne qabsoon Oromoodha. Waggaa 100 geenne 150 mannaami. Deemnee maal jechuu deemna ijoolleen keenya gaafa teknooloojii 21 century kana keessa billuuf taay maal wanni achi hin deemne baduu dhakaa koo dhabaa boolleen kan uume mataa wadi nuti gartee kiristaana nu amaara nu maali dheelli namni silaasii galee daan gabaa galti. Ilmi namaa kan amma lafaa dhufu galabaa ta'aa dhufe kun kan lubbuu harka qabatee deemu kun
dhugaan dubban ka mallaquma ari'u ka dubartima ari'u ka kijibu kun ka dhara wonna godhu kun deemee gaaf kan dhufe inumaa maal siin jedhu gowwaa warri kaleessaa siin jedha garte gowwaa warri kaleessaa akkami gartee namoota sadattare waggaa 150 lolanii dadhaban hayyuu akkana kana warra iyyuu siin jedha warri hadha bar an doktora profeesara siin jedhe ala kana mataa du nyaatu bar warra gaafa oromoon akkan baranne godhan amaarawee barate kaattaa achi qulqullaa'ee amaaraa'uu dadhabe kiristinnaa ka'uu dadhabe bar ganda itti galuun qabu haadha abbaan kiyya sabni kun na ari'a jedhee sodaate bar nan himinaa ani sin ta'e jedhee miila isaanii dhiqee ijoollee isaanii nyaachisee obaasee uffisee firfaarii isaanii nyaatee baratee jechuudha. Ni beekan waan an dubbachaa jiru kan nam cabsuufi miti an dhugaa dubbadha. Warri Itoophiyaa barate himaa jiran namni Itoophiyaa keessatti Hayila Sillaasee barate Dargii barate Wayyaanee barate baratee nama ta'e namni Hayila Sillaasee keessa barate illee ni dhumate ijoolleen keenya kana Oromoon barate ni dhan taane ajjeesan tun biyyaa baate Dargii keessa idda Dargiin barumsaan nama tuqu Dargiin osoo maa dambaane deemnee garuu nama keenya mataa ol qabatanii fide qayyii shibbireen illee qayyii shibbiriidhaan lafarraa taa'e Mallas Zeenaawi yoo maraanuun fixe Oromoo akka sadii fite Mallas Zeenaawiidha ajjeesellee teessu isa ifatti irra guddaa malleen itti fayyade maali hidhee torchii godhee mataa dhukaase ijoollee Oromoo haa barattuun gaditti yeroo isin yuunivarsiitii seente ati abaa'oodha jedhaan dhumatti kaan hidhee kolaasaa kaan torchii godhaa kaan ni ajjeesaa kaan biyyaa baasa mala badaa godha qobaan kan kana arganii baqate biyyaa Oromoon hadha biyya alaa ceesuu irra guddaan bara Mallas Zeenaawi biyyaa yaate sigalee osoo Mallasitti aanee shawaa gizaawun biraa dhufe yookaan agartee ebaluun biraa dhufe inni illee tooftaa kana jijjiiree saayilenti kiil janii agartee ajjeechaa sagalee hin qabne akka hin beeknetti daaraa si godha jechuudha sigalee. Maaliif kana isinitu Oromoon biyya keessatti barattee gargeetti hundi mootummaa dabre keessatti barate maaliif Oromoon kutaa afurii kan baranne godhame ni shakkamtee Oromoo qulqulluu taate. Kanaaf dhiifama akka hin dheeranne wanni hadha isinii dhufee gabaabdumatti kun waamicha namni hedduun bakka hundaa komantiidhaan dhukkeen irraa kaastanii maa baddettaniif wanni na balleesse ni dhufna inshallah jaalmurtu guutullee dhufaa jiranii waan nu dubbannu waan kalee nu goonu hayyuun kenna gartee namni hadha biyya bulchu muummichi ministeera cuunfanii lafa kaayan Oromoon bilisoomu daan dhumatti abba namni biyya bulchu jiru abbaa biyyaa ta'u nam tokko jijjiiruu akka hin dandeenye Tigraay godhatte lafa Oromoo akka taate Amaara godhatte lafa Oromoo ilmaan kuush ta'u daan fixe kana waan ati buqqisuu hin dandeenye dhumate amma rifatee ambeega laastika deebi ati quban qabdu warri kalee Tigraay teennaa Gondarii Goojjam maaliin kenna jedhu hagana deebi rifatee amma seenaa fidanii lafa kenna jedhanii qaban nooliin nagaan jiraachuu dhumate amma dubbiin daan dhumee jira maali muummichi ministeera Oromummaan deebitee akka Amaarofteef akka Tigroomte nutti hima naganuma kan Tigre jedhee dhufaa jiru kunillee kan Amaara jedhee nu dhufu kunillee Oromuma ilmaan Oromoo xiqqoo qobaa dhaganuma sigalee maaf kana kaayee muummichi ministeera kaayan kan nu keessa jiru kun haa abdii kutatu ijoollee wixxisaa jirtu jira ammallee nu keessa ala kana Minisoota jaalmurtu guutas kee jira Wolfaanaan dheengadda Wolfaana maqaan isaanii of oolchaa yoo dongora dubbadhe dheengadda qara dirree qabsaa'oo ta'anii utaalanii harka alaabaa abbaa gadaati yoo na godhanii akkana booyaa jiran. Gabaan gara galte abbaa namni wilii yoo ati gartee waan biraa dubbatte mataa sirraa buqqisuu deema gurbaa akka kennallee obsuu hin dandeettani amma dhumate sigalee addunyaan amma wanni isiin beektu seenaa kijibaa Itoophiyaa keessatti waggaa 150 jiraachuu fi haarawaa seenaa abbichuu irraa ilmaan Oromoo ilmaan Itoophiyaa irraa seenaa haarawatti barreessaa jiran amma. Sigalee please tell us let us go mee dhadhee Itoophiyaa seenaa haarawatti Itoophiyaan eenyu wanni kalee himaa turan addunyaan ittiin beektu waan biraati biyya kiristaanaa ka islaamni makkaa irraa xiqqaan tokko dhufee as keessa amma keessummummaa jiru baqataa bara ka warri biraallee akkasuma baqataa dhufe lafti Oromoon tu dagartee ummata tiksee wayii gariin tiksee nuun jedhaa warra gudaansa gara jabeessa lolee Amaara fa'aa Tigree fa'aa kaasee lafa dharra jiru kun amma dawlaa burraa eegalee irra qubate gariin ammoo warra gartee Madagaskaarii dhufe
lafa cittuu bishaan keessaa ta Austraaliyaa jirtu sanii dhufe jechuudha. Gariin Hindii irraa dhufe nuun jedhan. Warri kun bishaanii baate oduu jedhu Isqeel Gabbisaa fa'aatiin Profeesaroota Doktoroonni keessan maal jedhanii katabanii riisarchii isaanii irratti Oromoon bishaan keessaa baate dhuga maqaaleen Oromoo miti Woromoodha jedhan. Oromoo bishaan keessaa baate Woromoodha. Rabbiin ani kaajechasan isaan waaqayyo jedheenni mil'ateet kun sheexana ta'e kun Oromoo ta'e jedha gartee. Garuu waan Jawaarfaa deemtuun Lammaa Magarsaafaa deemtuun heera gaafa Atilaantatti itti waamanii kaan namni barreesse akka jawween nuun jedhetti tokko isaa tokko Tsaggaayee Araarsaati jechuudha. Heera silaa biyyattii Oromoon osoo Baqqalaa Garbaa yookaan Jawaara yookaan ammoo Lammaa Magarsaa Itoophiyaa qabate kan nu bulchanii heerri gaafas tuman jechuudha. Maal jedha heerri naannoon Oromiyaa waaqeffata malee amantiin biraan jiru jedhanii naannoon Amaaraatiif kuuwwan Ortodoksii Itoophiyaa keessa amantii lamaan kana jiraa jedhan jechuudha. Islaamni hin jiru warroonni kuuwwan gartee Protestaantii illee maqaa abbichuuf afa qannaf fakkaate warri kaawwan akka hin jirretti kaan jechuudha. Heerri sana warri onni tumanii fi walumaa galatti maqaa waaqeffataa homaa kaan Oromoo yoo akkasitti tasgabbeessan malee siigalee Oromoo kan akkasitti daganii kanaaf asiin dura irreecha dhaqxan malee siigalee aadaa keenya amantii miti jedhanii osoo warri kun asiin amanteedha akkasitti deemaa turan. Maali wanni isaan deemaniif ummata musliimaa illee asitti awwaalu. Maaliif maajoritii Itoophiyaa keessa Islaamaa miree divide in the rule jettiin faranjiin tooftaa ittiin nu awwaalan akka nuti waliin qaban. Ummata Affaarii, ummata gartee Beenishaangul, ummata Somaaleedha warra gartee amantii isaan dhibbatti Islaamaa. Islaama Oromoo ka Amaaraa, Tigree, Guraagee, Walaayitaa kan Baataa, Hadiyaa, Beenishaangulii fi Gumuz warroota kanneen addanu ciranii nama hundattuu Oromoo diinsanii jechuudha. Karaa amantiitiin, karaa sabaatiin. Kolkollee waan taphaan irratti dalagan seetanii jechuudha. Barwanna taphaan irratti hin dalayne. Oromoonni fottoxiinuun jedhan. Guraageen akka wal lolu, Walaayitaan kan Baataan, Somaaleedhaan, Affaariin, Hadiyaadhaan. Amaaraa, Tigreen akka wal lolu. Diina meeqa? Diina 82 nurratti bitan. Kun hundi Oromoof yaadaniiti miti. Jechi Oromoo jedhe lafa Oromoo jedhe maqaa Oromoo jedhee nu fide. Lafa Oromoo jedhu kana guutuu seenaa dhattee ilaaltee shook taate hedduun namaa mo'ati nama hangarii hin baraarugdanii malee wasin kaase Oromoo biyya Oromoo jedhu kun eessa dhufe akkamitti dhufe yoo jedhe namni gariin hin beeku amma. Warri dibbee har fudhatee amma gartee dibbee dim godhee utaalu kuni Oromoo inni jedhu sun akkamitti dhufe lafa Oromoo ka jedhe Oromtichi ni jira jiru miti. Garuu waan kana qindeessee lafa Oromoodhaa biyya Oromiyaadhaa jedhee kakaayame yoomi yoo garii namaa gaafatte ay gaaf Oromoo dhalatte kaasiin jedha. Abbaa kiyya wanni Jaarmaanii tolfamee dhufe abbaa tolchee jira waan kana Oromoo iyyuu miti. Dura waan kana duuba jiraachuudhaan rakkoo hadha dura wal fidhu kana duuba eenyu jira wallaalli nama kenna. Mucaan tokko dhiyoo kana maqaa wayii baasee alaabaa wayii baasee maal jedhe akkasuma baate babaadha. Mucaan wayii baasee naan bari ori'anii diqqoo mucaan gabbayee abboo maraadhaa ta'a jedhee. Oromoo nyaatu tan argee waan kana fuudhee gatiin ba'e gaala ofii tikfataa re'ee ta'ii gaala dhiifama naa godhu mucaan. Bar mucaan wayiitti akkanumaan gabbayee dubbateen laal wanni sun fuudhamee samitti dhaabbate laal waan mucaan wama kana laala jedhee inni baase hayyuu kaati jettuun doktoraa Profeesara fuudhee ba'e bes Oromoon alaabaa argatte Oromoon maqaa argatte kana fudhannee deemna kun qabsoo haarawa qabsaa'onni haaromni gabbayan viidiyoo kiyya gaafa sawwaraa bidha gaalaala. Amma jala kaatee Oromoon eegaa isiin jedhe. Di ani waan maraami doktoroota ala kana jiran isaan Profeesaroota na ajaa'ibsiise barruu jaraadha qalaala. Dhaabni kun dhokatee ijaarame dhaabni addaa alaabaa akkam bareedduuf maqaa addaa Oromoo baasee dhufeen kana kanarratti Oromoo walii galti waa'ee abbii kasaaree jette cogabbaatee sii galee ilalla milal yeroo mucaan gabbahee waan san dubbate namuu gartee iskiriina irraa waan san dhabamsiisee sii galee tokko yoon barbaadeen jiru iskiriina viidiyoon sun ka'uu dhaaban barruun barraa'e afaan Ingiliffaatiin barruu meeqa barraa'e fuula meeqa barreesse namni laal dhararratti hijiba irra laal eessaa dhufee eenyu barsanuu osoo dhugallee taate eenyu fa'aa waan san godhe laaluun hin jiru dhugaa agarraan kokkee irraa si qaban kijiba agarraan itti duuti siin jan kanaaf wanni kana bara dhandheef dhiifama saba kiyya bareedaa waan himne duraa himneef hin alhamdulillahi rabbil alamin waggaa 8 dhaa isin himneef hin abbichuun maal godhe mataa hidhani waan isin him dalagaa teessan dalagadhaa namni ala jirtan galuu dandeette ijoolleen biyya alabaa keessa jirtan dheengadda illee nama qabanii jimaa guurtanii deemnam torba qabanii kan immoo dheengadda ijoollee teessan biyyaa akkan baane yoo deemtan humnaa yoo isin dirqan du'a seefiin arabni morma isin irraa ciruu irra dallaalli qottoo mataa re'achi isin ajjeesu
mana hidhaa keessa dhaabbattanii as guyyaa seefi morma isinirraa dhallaak nama 200 oltu mana hidhaa keessatti duutitti murtaa'ee ta'aa jira. Hashiishaa fi caatii waan kana Mustafaa waggaa meeqan dura isinii yaadattu osoo kun marti hin taane wanni dalagamaa jiru saba keenya balleessu Oromoo mootummaa kana irratti kaasuuf dalagame. Jimaan achi dhaqxullee haa mallaqallee kennitu hashiishin dhaqullee ta'e jedhamee mootummaa kanatti uummata kaasuu mootummaa Suudarabaatiif mootummaa Itoophiyaa walitti buusu gara hundattuu saba keenya daaraa godhuuf kun marti dalagame jechuudha. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa wanni isin kadhu wanni isinitti dhaammadhu warri biyya Arabaa deemtan ijoolleen keessan deeman maatiin keessan deeman rabbi sodaadha. Kalee nam torba qabame jimaa fi shisha waliin qabamanii jimaa kuntaala lama jala geettu lamaafuu kalimu dheengadda qabamte ijoolleen tun. Nama 200 oltu mana hidhaa keessa gara nama 17tu ajjeefameemi. Jarana wanna kana hunda warri dalage rabbiin jazaa isaanii kafala. Waan gootan ijoolleen biyya namaa keessartan bakka arraboo bakka hin taane qaama qullaa dhaabbattanii gartee waan hin taane zinaa eegaltan sooshaal miidiyaa irratti ifatti eegaltan kun duniyaallee akiraallee isin kasaarsa biyya qabdanii yoo biyya namaa keessan rabbi isinii laaffisee dalagaa argattan dalagadha adabaan sooshaal miidiyaa waan gaarii dalagaa waan adda daladdan kanaan boru qabri yoo seentan waan isin mudatu hin dagatina. Akiraan akirama. Akiraaf dalagadha. Waan biyya yoo daladdan beekumsa irratti hundaa waan hin beeknetti hin seenina. Yoo ammoo lakki biyyi kenna laalattee si laala dhuga. Dura bari seenaa bari. Waan dubbattu beeku waan gootu beeku nama waliin deemtu beeku. Zabanni kun zabana agartee teekinooloojiin amma waamaraa balleessa. Yaa'een dhufe amma. Waan fedhan sirratti dalagan. Waan fedhan godhanii gadhiisanii fudhatiin amma. Siyale haqa dhugaa laata bayyanu san gartee adda baafadhu dubbii si dhufte oduu si dhufte viidiyoo si dhufe hundee isii bari waa hunda bari akkanumaa yoo gadhiifte ammoo ni kasaarta duniyaallee akiraallee kasaarta ilmaan teetu borsii waliin saalfata ilmaan Oromootiif kun hadha ilman qabdu dardaraami hadha ilman qabdu dubartiimi shamara xiqqoo hadha gartee dardara isin martu boru abbaa ilmaaniiti. Boru abbaa ilmaaniiti. Boru nama gartee du'ee qabri galu nama gaafatamu hin dagatin yoo daladde waan bu'aa biyyaallee siillee qabu duniyaa kanaallee bu'aa sii qabu dalagadhu ilma namaati ni kaxaana numarti ni balleessina garuu ta'e jettee nama irratti hin duulin ta'e jettee waan hin argite fuudhee nama irraa hin facaasin. Kanaaf agana isinin jedha isin jaaladhaa isin kabaja. Warri maa badettanii na fiddan dirqiin na fiddan anaa karaa makiinaan fiigu jiru dirqiin barruu nama hedduu deebiseellee mee kootu xiqqoo waa dubbadhu jennaan dhufe jechuudha. Sagantaa dhufuullee amma silaadhaan qabu ture. Waa'ee aabbichuu irraa ammoo dubbachuu sagantaa qabaa sagantaadhaan san irraa dubbannaa wannoota aabbichuun billiitii adda baasee billiitii beektu akka dubartiin lukkuu qaltee adda baastutti adda baasee lafa kaa'ee san waan silaa irraa dubbatanii. Inshaallah ammoo viidiyoo aabbichuu irra deebi'ee dubbachuu na ulfaataan. Anuu caqasee quufuu dadhabe. Wama kalee an jedhaa ture san kan isaan dubbatan caqasee quufuu dadhabe yoo bari naa harawuma. Manaa bana fakkaatti jechuudha sii galee. Kanaaf haadha qabaachuu yoo sanuu qabaattuu wayyaa jedhanii alhamdulillah rabbi nama kana fakkaatu nuu kenne rabbi umurii nu haa dheeressu rabbi fayyaa haa kennuufi haqarra rabbiin ammallee haa jiraachisu gadaa isaa haga rabbiin hangootan irraa fuudhutti nama haqa dalagee kana caalaa akka dalagu abdii irraa qabna inshallah rabbi umurii haa dheeressee fayyaa kennuufi hamtuu rabbi irraa haa qabu diina isaa rabbi jalatti haa caccabsu. Waan dandeenyuun ammoo yeroo gartee qaawwii banamtee cinaa dhaabbanna jechuudha. Akkasii jabaadhaa hundi keessanuu isin jaaladhaa isin kabaja. Halkaniiti halkan gaarii ka guyyaati guyyaa gaarii. Ummanni kiristaanaa waaqeffataallee nagaan naa jiraadhaa. Ummanni musliima assalaamu alaikum.